Yoo walummaan jabduu dhufte malee hafuu hin danda'u. Waanuma gagaa guyyaa akka yoo nyaata jirte qofatti yoo nyaata jirte waliin haasa'uu dandeenya. Maaliif akkana dagammaa yaada gaafa duraa namoota biraa erge. Rakkoo hawaasa gidduutti asitti uumame fayyadamu wanti tokko beekuu hogganmaa seena. Wanti hawaasaa hoggamuuni biyya hoggamuurra ulfaata beekta. Akkamitti jaa? Gaafa biyya hoggantu waa lama harkaa qabda. Ulee sakkaa qabda, shankoora sakkaa qabda. Garii shankooraan sossobda, kan irraa gadi bahe uleen addee. Ulee jechuun tokko osoo ta'e seera qabdaa jechuudha. Hidhuu dandeessa, maal gochuu dandeessa, gibira waa hedduu. Namni hawaasaa hoggamu keessattuu biyya kana keessatti mindaa qabu, waan isin kennu qabu, gibira seera kaa'u qabu, buusillee isinumaa fedhii keessaniin godhaa. Waan amma isin keessa hortan kana hawaasni asii kun haaraya. Hawaasni isin dura duratti Yurooppii kan duraa Berliin ijaaramee fakkaata. Ameerikaatti immoo Probaabili DC dhaqqabee dhugaa. Rakkoolee amma isin jettan kana hawaasni hundi keessuma danda'u. Haga wal siileessee akka gaarii wal seenutti. Wan qabxiin takka keessattuu isin dargaggoonni hawaasni waliigalaa warra filatanii dura keessan kana to'achuun jala deemtanii gargaaruun barbaachisaadha. Garuu immoo isaan akkuma keessatti dalagaa qaban, mindaan qabatanii, dalagaa qaban, ijoollee qaban. Kun nama lamatti ilaalamu walitti gaafatamummaa hawaasaa qabdan yoo yeroo ummata tajaajiluudhaaf yeroo isin bakka kaa'uu dandeessan hin jiraanne fakkeenya yoo ijoollee xiqqoo qabaatan akka yoo dalagaa haaraa keenya akka dirqama ba'uu hin dandeenye fudhatila. Yoo fudhattanis yoo isin ulfaate ofirraa kaaya. Tokko kan lammaffaa miseensonni hawaasaa immoo walii beekaa hogganoota keessanii beekaa yeroo kannaa gorsaa kumsaa gargaaraa yeroo itti waliin argu maaliif biyya alaa kana yeroo dheeraa ture namni hedduun xiqqaa dhabedha praaktikali wallaa kan dhuganii dalagamu godhu keenya galma argatanii sagantaa tokko qopheessanii eeguun waan mashaqqaa guddaa mataa nama dhufu kanaaf gargaara kanan goone jechuudha mee akkamitti si gargaara yoo kana godhe hoo fakkeenya waan galmaan bara jettee kana kumaa qaba waan gaarii goote amma ijoollee sana maaliifi galma turaasa hin jaalanne jedhanii moo'uura hin jaalanne jedhanii nama ergan gadduun xiqqaadhaa maal jedhaan aya jarri waan arge qabate isin tokko sanirra wayyaa fitaan jedhu ni didan kunoo galma kana argannee jechuudha Walaupun akala mereka lah. Abang kata kembone, abang suri bone dura. Abang suri bone, karena suri kan jadi kok apa nama dalam ini untuk sungai. Akan waktu kita foto kawas merasakan itu hawasan, namanya itu ranjau. Namanya itu Soga bisa rani karena dadah itu kekalian mana sih? Mereka Inggris pun agak dadah dia buat kita pun namanya itu. Terus buat apa? Kalau kita kata kita wajib buat orang kerja, gimana? Bukan lain, mau jadi kerja juga, awak saja, saja. Lalu mau habis dibuat, berapa tu desa kau awasnya menjadi coba dia Kanada dulu, Amerika dulu, sama Kanada dulu. Jerman kena tahu dulu. Apa mereka dulu itu mereka berinviter orang tu. Oh seman, mari, nama, mereka tak banyak kan jadi dia masuk. Kalau buat itu ni mungkin 50 dapat tak ke? Rasa tu. Kalau orang dia musat tu. Wall selection, wall nada, waktu kali wall sena. Ijarah wall ibe kan? Mari ni, buat ni kalau aku, इसलिए से तू लोग मिक्स करे अगर हम मार्केट में गुजरात में जी हाँ jadi apa timur Romea di timur Jogja apa jadi tu ber रसोई में नहीं रहते अब सब वो किधर सर्वास करती पकेंगे का साउंड नहीं कर सोचा करता लोग इतनी सोची बात ही बोला
Gara Somaaliyaa deemanii qabsoo kan godhanii gara Adan Yaman hoggaa dhaqan Elema fa'aa Jaalaan fa'aa Hussein Soraa fa'aa achitti falmi guddaa godhan. Falmi godhan maali? Maqaa Itoophiyaatti yoo sochoonee immoo maqaa Oromiyaatti yoo sochoonee wayyaa jira. Sababa qabalamaan amala barsiisummaatiin qabaa akka hubattanii gaabii qabu wanni irraa kaatu jira. Yeroo san maaltu ture? Maka orang mau sojone, maka orang sojone jangan boleh kamu. Maka orang boleh sojone. Yero saniti, pola ada. Jadi ada dong kamu. Jila dia tu desa macam tu. Boleh, maka orang mau sojone apa boleh. Boleh maka sopia sojone apa boleh, maka sopia itu kasih sojone. Sabah orang bersudah dia. Kalau mau buka tu ada yang kisah ber. Kalau mau tu pindah usai, bangun sahaja berarti. Mari kita rakyat ini, oka akhirnya semua satu masih ada satu itu karena bagaimana kita kita lihat tadi, gaji kira bukan nak serkerne kita jauh beli supaya itu. Walau yang kita ulang itu baru, amma bakal menjual serius dapat yang dia, itu dia. Maka menjuru ramal budaya. Awal dan kamu tidak dapat dari itu. Wanita tidak dia menjuru. Dari tidak dia. Wan dan dia siapa buang buat semua. Makanya mama karena kasih dapat tahu ini. Ini darah. Karena kasih dapat tahu komputer dalam mana. Diganggar ganda kan? Jangan sekarang apa? Orang ada masuk janda. Sampai ni bayi dalam nama ni dalam nama. Macam tu. Luar. Alaba satu tu, makan satu tu. Aka asal tu dalam nama ni. There are objectives akan quality of life. Nanti kayaknya yuma barang-barang kayak sakau, ajuca barang-barang kayak sakau, lola barang-barang kayak sakau. Luar itu opera nanti kecil le opera haramuan nanti tak wan nama jibiru makai sih di wan murah pun kamu di net amma dagau orang mau empai yang dia nak empai yang dia nak mari di mana gara में दीगुन कैसा तू ज़माना कैसा तेरे ऊपर hangga कहते तीन जिरात hangga कहते रखवान जिरात Waldandani, walsosobani, walsukumani, sirree sudaatu durile gaarii. Gama diinagdeetiinis itti yaadeeti beeka. Dhimma jaalalaa, dhimma danda'uutiiti. Ilmaan xiyyaaf ilmaan keessaniif. Dabara keenyaan amma 20 amma 100 harkaa. Oromoofis uummata ollaa wajjiruufis kamtu gaarii jennee hoggaa kamtu irra gaarii. Miidhaa mootummaa Itoophiyaa tasabaaf sablammoota miidhosoon ta'in tasabaaf sablammoota tajaajilu. Mootummaan Itoophiyaa kan saba tokko fi qabdee kaan achi qabdu osoo hin ta'in kan saboota hunda haqa eegeetii walqixxummaaf wal kabajadhaan jiraachisu. Mootummaan Itoophiyaa kan nama saamtu osoo hin taane hagibiraas sirnaan guutee uummata tajaajila uummataa irra oolchitu. Sirna federaalaa hayin saboota ummatoota itti kabajame jaaruutu materiaalii nu fayyada. Ni dandeenya immoo amma faa rakkoodha maqaa miti. Amma faa rakkoodha. Kanaaf waliin wayyu sirna bulchiinsaa jijjiiraa adeemsa jijjiiraa haqa keenyaas eeggachaa haqa ormaatiis irraa eegaa deemutu irra gaariidha. Waa'ee uummata Baalee kakaafte xiqqoo gurraa'i qabaa guutuun odeeffannoo qabu. Akkana fakkaatutti paartii eeguudhaaf wanni akkasii godhama. Guyyaa itti bahuutu waa barreesseetu ture akkaataa seeraan dhaggeeffadhaa kan sirriitti maaliif jarri abbaa kun bilchinnaan ture abiyuus godhu jirti. Mootummaan tokko
nama dhuunfaas haa ta'u ummata tokko lafarraa karaa ittiin kaasuu danda'u jira. Seeraa jira. Eminent domain jedhama. Iddoon takka lafti sun tajaajila misooma walooti. Misooma bu'uuraati yoo barbaadan butaadha. Fakkeenyaaf mana barnootaati, hospitaala, daandiidhaaf yoo barbaadan butaate nama dhuunfaas haa ta'u garee safara tokko kaasuu danda'a. Kun garuu adeemsa qaba. Fakkeenyaaf akka paarkii uummataa waan taateef biqiltuu achi keessa jiru yoo bala akkanaa jedhaman taate kaasuudhaaf seerri ni ayyama. Seerri garuu adeemsa qaba beektan. Tokko ummata wajjin mari'atanii amansiisuu barbaachisa. Tokko. Lammaffaa beenyaa hoggaa jennu ashilii sumuni nama kan kanaa miti. Qabeenyi, muyini, midhaan wanti achirra jiru hundi lakkaa'amee gabaa ammaatiin shallagamee boroo maal bu'aa buusuu danda'a jedhamus tilmaamamee beenyaan kennamu. Lammaffaa jarjarsa osoo hin taane yeroo kannanii fi uummanni sun tafacaafate akka irraa hammatu gochuu barbaade. Sadaffaa lafaa fi tajaajila saniin madaalawaa haala qilleensaatii fi haala qilleensaa uummata sanii wal fakkaatu bakka buusuu fi barbaachisaa jechuudha. Duuchaa lubatti waa mormuunis hin ta'u. Paartiin sun keenya. Paartiin sun duruun Baaleef gaarii, Oromiyaaf gaarii, Itoophiyaan gaarii. Bineensaan keessa sun tiifamuun gaarii. Ammoo uummanni achi jiru sunis jireenyi isaa naannoo sanarra ayyoo abaaboo isaatirraa kaasee abaaboo irraa kaasee achi ture. Mariifamuu, amansiifamuu, beenyaan madaalawaan kennamuu fi sanboota immoo lafti wal gitu. Fakkeenyaaf naannoo riiraa jettee lafa fakkaata. Naannoon riiraa fuutee madda olaa uloo kontenerri jiraachuu dandeenya. Kun rooba keessaa lafa baddaati. Madda olaa uloo lafa gammoojjiiti. Uummanni kun madaquu irratti sarkisa. So lafa madaalawaa kennuu fi kan ammoo uummata qajeelfamaa kun baaduu beekanii qajeelfamni rabbi irraa muure mangistii irraa bu'e mangistii rabbii miti. Mangistiin mootummaa maal goote hoggaa waan tokko yaadde uummata gabbuuti akkamuma baasuu kana wal dura teenye ati na kobatta andeetiin sii kenna uummanni kun dhaggeeffatu takkaalee jira wal amansiisuu danda'u dhaqa. Erga wal amansiifne booda haya beenyaa hoo akka hoogganaa biyyaatti anaan kan sii murteessuu qabu. Tokko seerri jiraachuu qabu. Lammaffaa manguddoo biyyaa ogeeyyota diinagdeedhaa waliin fidanii waliin mari'atanii wal amansiisanii bifa saniin deemamuu qaba. So odeeffannoo gahaa waan hin qabneef achii bulee bakka dhaqee hiriira keessa bulee raafuu sanii nyaadde haala sanii dhuge is amazingly beautiful. Naannoon sun laal an akka kiyyatti amma osoo mootummaa ta'ee baddaa baala irratti qonnaa'uu isaa deemuu qaba. Nama ogeessa bishaanii teknooloojiin tokkoon dubbisaa ture yoo ta'e waan ajaa'ibaa ta'e gara dalloo kanarraa kaasi Harargee bahaa gama tokko kaasi naannoo Somaalee kaasi Somaaliyaa guututti bishaan lafa jalaa fi lafa gubbaa yaa'u ka gaalaa fi namni dhugu ka biqiltuu ittiin biqiltu hundi gaara baalee keessaa bahe. Sadi beeku ture. Adatuma qonnaa fi dheedii gaara baalee irratti hammaataa deemu bishaan gara nama miliyoona dhibba lama dhiyaatu si akkasii beekan jiru. Gara miliyoona 80 eejilee kan jedhan bakka sirrii yaadatu. Bishaan gaara isin keessaa dhufta kanarratti hirkataa jechuudha. Baala gaara baalee kunuunsuun abbaa fedhaa kunuunsu. Baala gaara baalee kunuunsuun ummata riiraa qofa osoo hin ta'in achi hanga Somaaleetti nu gargaara ummata keenya jechuudha. Kana godhuudhaaf garuu ummata riiraa dhabamsiisanii miti ummata riiraatiis ummata sanii gad jirus bineensa achi keessa jirus kunuunsuudha barbaachisa. Kaamni haasa'u baay'ee
Absorb butanii jara kennitan leeni kennine. Luar kaya jechuu luar kaya jibunne teenyee dhuma itti yaannee dhuma obbidoo kennine qabsoo. Maaliif beeku? Karoyya. Maaliif beeku? Akkaataa yoo dhaban akkuma hin taane sana akkaataa tu godhan. Gaafa jetti tokkoffaa haalli jijjiiramaa saffisaan dhufu. Nuti bisi qeerroon jarra jaataa ture. Hiriyaa moo wakati nuti qabu. Daannoon siyaasa bakkeetti uffata. Wayyaanee akka jijjiirraa harka fuudhu mana deemee ture. Garuu harka fuudhee jaarta kashanii qootanii ture wajjin. Uummata keenya kana garaa qootanii walqitti dandeenyee sodaannee oomu. Jallatus ati akka waa keessa jiru yeroo mana yeroo raabsaa dhuunfaa fayyada. Garuu waan nuti gaafa ta'e turaalee lammaa jalaatu. Kana kan jira orang nak kerja. Video kan tu begini. Video kan tu begini. Try dan untuk begini. Ibarat tu nanti di mana tu? Orang sana. Ibarat tu ni nak tu. Ada tu orang nak jawab video halal tu orang dia bukan nanti. Halal tu saya tidak amat tu. Garu warna ni kita jaga ini ijarah aja tu. Orang tu. Ada orang ganam khade kadang kadang itu dia kan ko kita ni waktu kemarin ada satu deh bati kalesa करते भी नहीं पप्पा बती kalesa तो नहीं बढ़ता लंबा पप्पा अरे kalesa नहीं अरे kalesa अमर क्या मरत के अंक जब कमरे बंद नहीं समझ मुझे जोर पर अपन आवाज देवा तो रहेगा अंका संगोता कॉल लगा तू रे वाद लेंगे वन्नी बर्बाद ने मुझे तिक्के दे वो वाद हर काम की तब दूर देर ने हर काम से दूर देर ने लगा दूर देर ने हर काम की तक ऊपर मौज ब्रह्मस so वन तो ने होते तुम्हारे बुझे वन तो आदेश संगोत लिखनन जारी कर गई सकती तो आदेश आला लावान आशा तो कोई नहीं कोई tiba-tiba irrecara barisu malle nundara abo kandi cinta uyanna abo us nanya tadi us deka balita amma abo ni tau kan us nanya tu nomor bagus jeraka so sudah kesinta amma bodoh mo hari ini rupten इसलिए सब विद्या जाते गाड़ी itu kapten ada rawling barang karon kam naik kam kalau akan situ buffet tadi, ini bukan orang. Wani barang nak kaisa tak kamal kaisa. Wah mau kalau dia barang ini badan. Ni akaina, akan ni kamuan. Garu kalau ni kamuan. Kumala maku rasa, kumala maku. Dua dia ni, kumala mati sagal, bulan. Kapan kita pergi, kapan romo tiga kentar dan dene bon. Jarang anak kuat, awal nomor baju lupa kita kisahni, umumnya tadi, gara-gara cakap aja, oh bayar kau, oh kesi nanti, ngajak tu berada. We study, we plan. Gara-gara awal gapas, teori mau beda. Ale jadi kurang mah, gapas jauh apa pun ada dia tu kelar di bawah. Arah dia gale berat kaine akwanne lalle kaisa kaine macharo si kaisa wan kaisi si jube ini arra planning ila harora masula buat dia tu kaisa mal beka ode palo information kata chasa modum man gua naga batal buat dia kan tak chasa di hari itu unin beka kaisa nori tak kita mau ada wanen tu berde Kalau yang membangun mo, kalau kita dokan jo, modum aku sudah menuf, thapa jolle. Dalai ni agar ini cera, thapa jolle, bagi orang kerja yo cera. Kalau tu cera, kamu gak bidar bagi kita pakai itu lah, kita pakai ini. Or magara kesan pada dobi bika kamu dia tu. Innawa ada dia mudi, tu kena kaya dokan dia, bika dagan ju, baka buku nama tu. Bukan ada itu, orang balik ke mana ni memang tu. Inno kesan
sila. Nagkara kayo ganito.